Akan jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u nageenyi hunda keessanii haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aan kana istiidiyoo kaayyoo yookaan shaashee keessatti kan argamtu ana obboleettii keessan Raahel Tuubiidha jechuudha. Warreen Raahel Tuubiif maatii hin taane akkasumallee maatii ta'a isin jechuu jaalladha. Egaa guyyaa har'aan kana istiidiyoo keessatti naaf feeruu keetii fi kaayyootu hedduu galatoomii ulfaatu seenjee jira. Anis biyya har'aa istiidiyoo kaayyootu keessatti kan argamee fi gammachuu biyya ibsachuudhaaf jechuudha. Egaa akka carraa ta'e gaafa kaayyoon koongiraaleeshinii ittiin jechaa turtan sanii kan akka carraa ta'e hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan gammachuu biyya immoo istiidiyoo kaayyootti ibsachuudhaaf dhufeetanii jiran isiniin jedha. Kaayyootu baga gammaddee baga firii dadhabbii keetii argattee koongiraaleeshin siin jedhee jira. Egaa osoo gaafa sana jiraadheetiyyuu ol ba'ee taniinii dhiichisee ragadee sirbee san addunyaa kana hunda baxabbaxanaree jechuudha. Garuu gamaa godharee kun sargii keetii na dhoksitee iddoo ani hin jirretti sargii godhatte jechuudha. Yoo egaa homaa miti baga gammaddee siin jedheetu hin jira. Baga firii dadhabbii keetii argattee baga gola kiroomii keessaatii baatee siin jedha. Hordoftoonni kaayyootu na obbolchaa xiqqoo yeroon gammadu waanan dubbadhullee arraba kiyya na hidha jechuudha. Arraba kiyya hin hidhama. Kanaafiyyuu baay'ee waan hin gammadee jiruutiif jechuudha. Baay'ee gammadee jira. Gammachuun kiyya daangaa hin qabu. Daangaa cabsee kun Oromiyaa ga'uuf jedhee jira jechuudha. Daangaa
aradaan kutee darbee jira gara daangaa Oromiyaatti ceera xiqqoo malee namni innaa kanaafiyyuu baga gammaddee baga firii dadhabbii keetti argite siin jedhee jira. Akkasumas immoo hundumti keessaniyyuu warreen samoon ijoollee baay'eedha kan seera yuutuubii guuttanii hundumti keessaniyyuu baga gammaddanii siin jedhee gammachuu kiyyaa kunoo karaa istiidiyoo kaayyooftuu dabarfachuu jira jechuudha. Maqaa keessa waamuun tasuma irraan barbaachisu isiniyyuu beektanii hundi keessaniyyuu baga gammaddanii baga firii dadhabbii keessanii argitanii isiniin jedha. Egaa yuutuubaa seera yuutuubaa guunyarra jettanii gara dudduubaatti jechuu osoo hin taane akkuma kaleessa seera yuutuubii guutuudhaa fi halkanii fi guyyaa tattaafachaa halkanii fi guyyaa boqonnaa dhabaa kiroomii keessa turtan sana jechuudha. Har'allee hanga firii isaa ijaan argitanii hanga firiin isaa dhufee harka keessan irra ga'utti jechuudha. Halkan guyyaa osoo hin jedhin jabaattanii irratti hojjechuu qabdu isiniin jedha. Kakaleessa sana yoom saayitii gunnaa yoom sabiskiraabii gunnaa jettan sanirra isa irra cimtanii jabaattanii irratti hojjechuu isin barbaachisaan isiniin jedha. Akkasuma kaayyooftu atillee irratti hojjedhu isiin jedha. Dudduubatti hin jedhiini akkuma kaleessa tattaafachaa turte sanitti har'allee hanga firiin kee firii isaa guyyaa har'aa kana seera yuutuubii guutte malee wanta ijaan argite tokkollee hin jiru waan ta'eef hanga firii isaa ijaan argitutti hanga firiin isaa dhufee harka keerra gahutti jechuudha. Jabaattee irratti hojjechuu dirqama keetiin siin jedha. Yuutuubiin kun chaanaalli kun guddatee kan dhaloota barsiisu kan dhala keetti darbisiifaa haa ta'u jeetiin jira. Kanaafiyyuu yuutuuba kanarratti wanta babbareedaa barsiisuuti qabda. Wanta boru dhaloota barsiisuu danda'u akkasumas immoo wanta boru daa'imni kee yuutuubii kanarratti maal hojjechaa turte harmeen keenya jedhanii dudduubatti deebi'anii akka isaan irraa barataniif jechuudha. Wanta babbareedaa akka irratti hojjetu abdii sirraan qaba. Kanaafuu jabaadhuu irratti hojjedhu isiin jedha. Akkasuma hordoftoonni daawwattoonni kabajamtoonni maatii kaayyooftuu bira dhaabbatanii obboleettii keenya jajjabeessitanii ishee bira dhaabbatanii sadarkaa kanaatiin warreen geessan hundumti keessaniyyuu galata guddaa biraatii qabduun isinii jedhee jira. Ammallee gara fuulduraatitti illee tokkummaa keenya cimsinee harka wal qabannee miixiiniyyuu wal gargaarteetu laga ceetii jedha Oromoon. Kanaafiyyuu hojiin miidiyaa kuni namni tokko qofaasaa hojjechuu hin danda'u. Yoo waliin ta'anii hojjetan milkaa'uu danda'u. Inni kun immoo waliin ta'anii hojjechuun immoo tokkoffaarratti jaalala barbaada, tokkummaa barbaada, walii galtee barbaada, wal dhaga'uu barbaada, wal kabajuu barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan immoo akkuma kaleessa sana jaalala obbolummaatiin wal kabajaan waliif dhaga'uudhaan wal danda'uudhaan wal qabanii as geenye kanatti hanga dhumaatti jechuudha. Wal dandeenye jaalalaan tokkummaatiin wal dhaga'uutiin wal kabajuutiin hanga dhumaatitti akka waliin turruun isiniin jedha. Hunda keessaniin iyyuu baay'ee galatoomaa. Yaada baay'ee hin qabu, jajjabaadha. Kaayyooftuu jabaadhu irratti hojjedhu. Akkasuma hordoftoonni kaayyooftuu immoo wanti tokko kaayyooftuu gaafa chaanaala ishee irratti lakkistu wanti sun dogoggora yoo qabaate dogoggora ishee sirreessaa fi deemaa isiniin jedha. Wanta sirraa'uu qabu waliin sirreeffachaa walirraa barachaa walirraa hubachaati gara fuulduraatti waliin deemaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Akkasuma laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan obboleettii keenya bira dhaabbadhaa. Ishee bira qofaa osoo hin taane hundi keessaniyyuu wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warreen maatii kiyya hin taane immoo gara manarraa heltuubillee
kottaa michoomaa isiniin jedha. Barri bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara quufaa, bara itti wanti nuti yaadne karoorri keenya itti nuuf milkaa'u nuuf haa ta'u hunda keenyaaf iyyuu isiniin jedha. Nagaan naa turaa, bakka dogoggoretti immoo na of kolchaan isiniin jedha. Nagaan naa turaa.